waan argite nutti himti hanga dhumaatti nu wajjin turaan siniin jedha. Boontu baga nagaan deebitee dhufte. Baga nagaan eegdan. Egaa ani amma odeeffannoo achi nu ga'e amma tokko ibsuudhaaf yaale. Egaa asitu naannoo mana murtii turte har'a hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi warri kaan mana murtiitti yeroo dhiyaatanii akkuma amma keelloo uffattee ati jirtu kana namoonni hedduu keessattuu dargaggoonni Oromoo hedduu keelloo uffatanii akka bahanidha kan dhaga'amaati jiru. Mee maaltu ta'e har'a? Galatoomi Dajanee akkuma beekamu har'a beellama qabu turanii abbaa koo dabalatee galmee sanarra warri jiran hundi haaluma sanaan sa'a beellamaatti sa'a mana murtiitti eegnee achitti argamne gaafa achitti argamnu poolisiin nu dura ijoollee achi gahanii yeroo deebisu argine kaan immoo bakka tokkotti walitti qabanii iddoo tokkotti walitti isaan gurmeessanii yeroo eegaa jiran argine. Ani gara mana murtii gara balbalaatti yeroo deemuuf socho'u hin darbitu jedhamee anaa fi Roobsan Dajanee Xaafaa dabalatee ijoolleen waliin turre darbuu akka hin dandeenye nutti himanii achuma dhaabannee jechuudha. Osoo nuyi achi dhaabannee jirru immoo ijoolleen hin seentanii dhaddacha hordofuu hin dandeessan mooraa keessa hin seentan jedhamanii ittifaman yeroo asii gadi nutti dhufan argine haala jiru gaafa isaan gaafannu poolisiin mooraa keessa seenuu akkuma keenya akka isaan dhorkee nu himanii jechuudha. Haaluma kanaan ijoollee bakka tokkotti walitti qabanii eegaa turan sana poolisiin hammaaree buufata poolisii naannoo sana jirutti geessuusaa argine. Haga hidhamtoonni bahanitti nuyi naannooma sana turree eegaa turre. Poolisiin nu seensisuu didee ijoollee hedduun wayaa bifa kan biraa irratti uffatanii seenuuf yaalanis dhorkamanii nuyis akkanuma taanee jechuudha. Meegaa kana fakkaata jalqaba irratti. Jalqaba irratti sana fakkaata gaa akka abukaatoonni hidhamtoota siyaasaa kana obbo Kadir Bulloo himanitti yeroodhuma dura dhaqxanii poolisiin akka ID sin gaafataa ture akkasumas immoo nama uffata keelloo uffatu deebisaa akka turedha. Isaan illee akka himanitti kun heera mootummaa irratti mirga mirkanaa'edha. Uffatanii seenuu wanti dhorku hin jiru kan jedhudha. Mee yeroo sanatti walumaa galatti maallee gaafataa turan uffata keelloodha alattis sana booda odeeffannoo akkasiis dhageessee poolisoonni achitti sin dhoowwanii booda magaalaa sanatti waan ta'e mee walumaa galatti nutti. Nuyi erga poolisoonni nu dhorkanii dhaddacha hordofuurraa nu ittisaniin booda naannooma sana dhaabachaa turre kaafteeriyaa naannoo sana jiru teenyee haala jiru hordofaa turre. Achi naannoo sanaa hin fagaanne poolisoonni akkuma sila himuuf yaale nama uffata keelloo kana uffatee achi darbu inumaayyuu nama waan kana keessatti hin hirmaanne namoota afaan Oromoo faa hin beekne namoota Oromoo hin taane faatu sababa keelloo uffatanii akkuma carraa karaa san darbaa turaniif qofa namoonni qabaman jiru. Qabamanii waraqaa eenyummaa faa gaafatamanii nama kaanis waraqaa eenyummaa gaafachaa turanii nama naannoo sanirra darbu waraqaa eenyummaa ilaalanii sabaan Oromoo ta'ee jennaan iddoo biraatti walitti qabaa turan. Uffata keelloo uffatee nama sabaan Oromoo ta'e iddoo biraatti warra ammoo dogoggoraan to'atamanii sabaan kan biraa ta'anii waa'ee yellow movementii kanallee warra quba hin qabne ammoo gaafatanii sabaan kan biraa ta'uu isaanii yeroo hubatan gadhiisaa turan. Uffata keelloo kana uffatanii saba biraa kan afaan Oromoon dubbanne jechaadha. Saba biraa kan ta'an garuu akkuma carraa ta'e osoo waa'ee yellow movementii kana quba hin qabaatin wayaa keelloo uffatanii warra argaman warra karaa sanarra darbaa turan ijoollee hedduu qabanii turanii isaaniin gaafatanii waraqaa eenyummaa isaanii ilaalanii afaan Oromoo beekuuf wallaaluu isaanii saba isaanii adda baasanii ijoollee sana gadhiisanii warra kaan immoo akkasumatti to'atanii hambisanii jechuudha. Haaluma kanaan ijoolleen
90 ol ta'an hidhamanii jiru jechuudha. Mee naannoo kanatti haa ilaallu gaa nama afaan Oromoo hin dubbanne taanan sabaan ilaalanii addaan baasanii gallakkisuu kan jedhudha. Gama biraatiin immoo dubartoota illee kan amma kan warra hijaaba uffatanii irraa fuudhuun hin mul'ata jedhameeti ture. Mee kana waan dhageesse yookiin argite qabdaa? Dubartoota hijaaba keelloo halluu keelloo uffatanii akka irraa baasan akka baasaniif dirqamsiisaa turanii irraayyuu baasaniiru. Anu kanan arge ijoollee muraasa hijaaba keelloo uffatanii akkuma beeknu amantaa musliimaa shamarran hordofanii rifeensatti hijaaba marachuun amantaa santu ajajaa. Isaan garuu kabaja amantaa saniif ummata rifeensatti maratee yaa'ee achi deeme kana dirqamsiisanii irraa baasanii salphisaa turanii baay'ee wanta nama gaddisiisu wanta nama qaanessus akkasitti ijoollee rifeensarraa hijaaba fuudhanii ummata duratti salphisaa turanii baay'ee nama gaddisiisa. Daa'immanis akkasuma namoota daa'imman qabatanii wayaa keelloo ofiis wayaa keelloo uffatanii ijoollee daa'ima wayaa keelloo itti uwwisanii mana murtii geessan. Ijoolleen kun daa'imummaatti abbaa isaanii irraa hidhame abbaa isaanii osoo arguu barbaadanii abbaa akka hin argamne godhamanii isayyoo ammoo mana murtii namni kiiloomeetira meeqarraatii deddeebi'anii ijoollee kana qabatanii mana hidhaa deemu qabatanii mana murtii deemu. Ijoollee kanarra wayaa baasan malee mana murtii seenuu hin danda'anii jedhamanii ijoollee daa'imman irraa haga wayaa baasuutti gahamee jechuudha har'a. Waan seenaa biyya kanaa keessatti ta'een beekne waan nama qaanfachiisu waan nama gaddisiisu wanti har'a ta'e dubartoota gurguddoo irraa wayaa guutuu uffatanii warra achitti argaman dubartoota gurguddoo yeroo isaan salphisan yeroo isaan daddarbatan argaa oolle yeroo isaan nama tuman argaa oolle. Baay'ee guyyaa gaddisiisaa ta'ee darbee har'i. Hayyee bontu amma kan nutti himtu ijoollee xixinnoo warra isaanii abbaa isaanii yookiin namoota hidhamanii ilaaluu dhufan ijoollee xixiqqoo yoo keelloo uffatanii sana ijoollee irraa hin baasu maanguddoota irraa dubartoota gurguddoos akkasumatti irraa baasu hijaaba dubartoota hidhatanirraa akka baafatan godhu nama afaan Oromoo immoo hin dubbanne ta'ee tarii akka tasaa yoo keelloo uffannaa keelloo uffatee argame Oromoo ta'uu baatee Oromoo ta'uu dhiisuu isaa afaan inni dubbatuu fi aayidii isaa ilaaluudhaan gallakkisuu jette. Mee kana yeroo ilaaltu umurii kee kanatti waan akkasii biyya sana keessatti arguun maal sitti fakkaata? Baay'ee nama gaddisiisa. Ani waan tokko yaadadha yeroo bara wayyaanee sana. Abbaa koo dabalatee galmee isaarra warri jiranii wayaa gurraacha uffatanii yeroo mana murtii deeman sana waan irra geessanin yaadadha. Isa biratti yeroo isaan akkuma gaddaatti namni hundi gurraacha uffatu rifeensa haaddatu yeroo jedhan sana yeroo sana nama rifeensa haaddatee mootummaan bara sanaa adamsee reebaa ture. Nama wayaa gurraacha uffates akkasuma reebaa ture hidhaa ture yeroo sana yeroo labsiin akkanaa ba'isan. Isumatu irra deebi'ame kun immoo sandaran egaa baay'ee kan nama gaddisiisu isa caalaa kun akkuma sitti mee daa'imman wayaa keelloo uffatanii abbaa isaanii maatii isaanii achitti dhaddacha irratti arguuf deemanii hin seentani jedhanii dhowwanii yoo baastan malee hin seentani jedhanii dhowwanii dubartoota irraa hijaaba keelloo irraa baasa jedhanii dirqamsiisanii kaan irraa immoo baasanii san caala wanta sukkanneessaa wanti gaddisiisaa argine jechuudha guyyaa har'a. Mee yeroo keessattuu hijaaba dubartoota irraa baasan kanatti naannoo mana murtii sanatti kan jedhaa turan warri poolisii tarii sirreessuu dandeessa. Namoota dhufanii sirna sana yookiin piroosesii achi jiru sana hordofuu dhufanii fi
warra hidhaman addaan baasuun hin danda'amu. Kanaaf ijaabas haa ta'u waan keelloo uffatee irraa baafnaa kan jedhutu ture. Mee kanarratti maal jetta? Egaa dubartoonni achi keessa jiru kan jedhu gaaffii ka'a. Gama keetiin maal jetta? Kun waan tasuma hin deemsisnedha. Maaliif yoo jenne kaakiin mana hidhaa sanaa halluudhaan keelloo haa ta'u iyyuu malee irra keessaan shamiziidha, jalaan kofoodha. Tuuttaa miti yookaan immoo kan wayaa kan warshaa miti hin beeksisa. Wayaa hodhamaadha suni. Yuunifoormii mana hidhaati kan hodhamudha. Malee kan warshaa miti kan inuma beeksisa adda adda sun kaakiidha. Kan ijoolleen uffattee deemaa turte immoo gosa garaagaraa faashina garaagaraati. Halluun isaa keelloo haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Dabalataan immoo galmee Jawaar Siraaj jalatti namoota himataman 24 san keessaati shamarri tokko keessa hin jirtu. Isaan dubartoota fa'aa ittisaa oolan alatti. Dubartoota gurguddoo fa'aa, maanguddoolee fa'aa, harmoolii fa'aa, ijoollees dabalatee jechuudha. Shamarran akka keenyaa kanas dabalatee kan isaan alatti ittisaa oolan hin seentan dhaddacha hin hordoftan jedhanii alatti ittisaa oolanii jechuudha. Galmee sanarra garuu shamarran namni tokko hin jiran. Adda baasuuf wanta hidhamaa fi maatii gargar baasuuf rakkanneen ni jedhu gonkumaa waan hin deemsisnedha. Akkuma silas hin jedhe wayaan kan warra sanaa wayaa kaakiidha, warriyaa shamiziif kofoo kan hodhamaadha. Kan mana hidhaa, yuunifoormii mana hidhaa sun. Ijoolleen immoo kan uffannee deemnee faashinni isaa kan gosa garaagaraa, biraandiin isaa gosa garaagaraa, halluun tokko haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Isaan irratti galmee sanarra shamarran hin jiran. Sababni shamarran ittifamaa oolaniif, sababa shamarran hijaaba baasaa jedhamaa oolaniif namaan galu. Maaliif akkuma silas hin jedhe hidhamaa shamarranii galmee sanarra hin jiru. Maanguddoolee fi dubartoota daa'imman dhowwuun osoo warra dhiiraa qofaallee ta'e xiqqoo ni fakkaataa jenna. Garuu shamarran maanguddoota daa'imman dhowwanii hidhamaa fi maatii gargar baasuuf nu rakkisa kanaaf dhowwine inni jedhu gonkumaa waan hin fakkaannedha. Mee egaa haala akka bifa sanaanii poolisoonni warra uffata keelloo uffatan yeroo hidhanii yeroo dararaa turanitti gama mana murtii keessatti immoo seenuu dadhabdanillee tarii warra abukaatoo irraa dhaga'uun keessaniin oolu. Mee waan ta'e achitti ta'e sana warra tarii kana duran dhageenyeef maaltu ta'e keessattuu mana murtii keessatti warri hidhaman abbaa kee dabalatee murtii akkamiirra ga'anii maaltu murtaa'e haala jiru mee nutti? Jalqaba irratti dajane maatiitu dhowwame malee akka jiruun tika hedduutu gale. Warra qaama tikaa fi nageenyaa hedduutu wayaa kaan uffatee wayaa keelloollee uffatee kan seene jira. Tika hedduu argine nuyi naannooma sanatti iyyuu jechuudha. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu maatii fi hiriyoota dhorkanii tikaan guute mooraa keessa. Warra wayaa boora uffatanii hin deemne immoo yookiin wayaa boora sanarratti waa biraa irra keessaan darrabatanii warra deemaniin immoo galmi guuteeraa jedhan. Galma sana kan guuchise tika isaanii fi basaastota isaanii waan akkasii yoo ta'e malee maatiin hin seenne hedduminaan. Wayaa boora warri hin uffanne illee akka hin seenne godhamanii jechuudha. Warra dhaddacha hordofanii fi abukaatoo irraa wanni dhageenye maatiin keenya lafa hin jirretti haalli nageenya isaanii mirkanaa bakka hin taanetti bakka isaan gahan bakka hin beeknetti tasgabboofnee dhaddacha kana hordofuu dhaggeeffachuu hin dandeenyu jedhanii akka abbaa koo dabalatee galmee sanarra warri jiran galmee Jawaar Siraaj jala warri jiran hunduu akka isaan dhaddacha dhaggeeffachuu fayyamamuu hin ta'in hafanii beellamamee dhageenye jechuudha. Egaa nutis gara abukaatoo irraa kan dhageenye keessattuu Jawaar Mohaammed yeroo sanatti ka'ee kan mana kana guutee jiru tikaa fi basaastota mootummaati. Maatiin keenya iddoo hin jirretti egaa himannaan irraa itti fufuun hin danda'u. Lammata immoo yaada kennuudhaa fi sammuun keenya qophaa'aa miti kan jedhudha. Mee
Egaa ati gara mana murtiittis haa ta'u gara mana hidhaatti deddeebi'uun beekamta boontu umurii kee gara caalaa kanumaan fixxee jechuun hin danda'amu. Erga isaan mana murtiitii egaa deebi'anii booda carraa dhattee ilaaluu argattee haala maalii keessa jiru? Ani dhaqee ilaalle har'a waaree booda waaree dura akkuma beekamu mana murtii turan miti waaree booda harmee kootu deeme nagaa jiru waa'ee maatii isaaniitu isaan nyaachisaa ture. Haga harmeen koo fi maatiin isaanii deemanii achitti isaan arganitti maal keessa akka maatiin jiru quba waan hin qabnee fi akka yaaddaa turanii nu himanii jechuudha. Garuu ammoo haala har'a tureen akka qeerroo fi qarree keenyaan boonan akka isaanii wajjin argamuu isaanii fi hagaa ga'amanii wanni baay'een irraa ga'u iyyuu malee nu waliin dhaabachuu isaanii fi galata guddaa nu biraa qabu waan jedhu nu dhaamanii jechuudha. Meegaa atis gama keetiin qeerroof qarree walumaa galatti uummata Oromoo har'aa bifa kanaan bahee deeggarsa abbaa keetii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan biroo walumaa galatti warra akkasitti bahee jedheeni maal jetta? Egaa warri keelloo uffata keelloo kana uffatee deeggarsa agarsiisaa jiraatu biyya keessa duwwaa miti biyya alaati barattoonni illee yuunifoormii isaanii dhiisanii uffata keelloo kana uffatanii kana atis gama keetiin maal jettamee warra akkas godhan? Hundaa'u galatoonfachuun barbaada. Qabsoo kana keessatti wanni tuffatamu hin jiru. Gatiin gadi xiqqeessinee nuyi ilaallu hin jiru. Hunduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaachaa jira. Warri har'a argame, warri hidhames, warri reebames, warri salphifamee akka gara manaatti deebi'u godhames, warri ammoo haga tokko milkaa'ee dhaddacha seenuu danda'es warri biyya keessaa fi warri biyya alaa jiran sooshaal miidiyaa irratti wayaa kana halluu keelloo maxxanfatan hunduu galata guddaa nu biraa qabdu. Dhugumaa qabsaa'ota keenya jaallan leencota qaalliittiitti argamanii fi manneen hidhaa kabiroo keessatti haqa dhabanii dararamaa jiran namoota yakka malee yakkamoo fakkaatanii hidhamanii guramanii manneen hidhaa biyya kanaa keessatti ilmaan Oromoo Oromtichaaf Oromtitti dararamaa jiran hundaa fi isin sagalee taataniittu galata guddaa nu biraa qabdu. Jaallan manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran hundaa biraas akkasuma galata guddaa qabdu. Wanni kun itti fufaa qabsootti jirraa. Falmatti jirra. Wanti kun immoo galma qabaa. Haga galma sanbira geenyutti jabaannee irree tokkoon haamilee osoo hin dhabin osoo abdii hin kutatin itti deemuu qabnaa jechuu barbaada. Boontuu Baqqalaa hedduu galatoomii. Egaa amma ammaatti odeeffannoo qabnuun gara namni 90 ol akka qabamanidha. Isaan kana keessa gara namoonni 19 akka gallakkifamanii warra to'annaa jala keessa oolan keessa maatii hidhamtootaa kan keessatti argamu keessattuu haati manaa Geetuu nama jedhamu kun immoo egaa Jawaar Mohaammed nama turedha. Egaa isaan kana keessa warra hidhaman keessa keessattuu yeroon Tolasaa masarata dhaabatii fi wabii burqaa akka keessatti argamanidha. Yoon kan biraa hambisee kan beektutti dabaluu dandeessa. Egaa Boontuu Baqqalaa ammaa fi haala jiru jala buunee kan hordofnu ta'a. Ammaaf haala achi jiru waan ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii. Gara kiyyaan fixee ati waan jettu jiraachuu baate sagantaa keenya kanumaan goolamna. Waan jechuun barbaadu dhumarratti akkuma beeknu torban darbe keessa waa'ee wayaa keelloo uffatanii mana murtii deemuu kana irratti dabballoonni doorsisa garaagaraa nu gahaa turanii miidiyaalee hawaasaa irrattis argaa turre dhuunfaanis dhagahaa turre. Nuyi dabballootaa fi halluu wayaa fillee fi hin beeknu kan uffadhaa sana uffadhaa jennee hin beeknu.
hin jennusi dabballoonnis akkasuma wayaa nuyi uffannu nuyi filuu halluu wayaa nuyi uffannu nuyi filuu hin danda'ani gonkuma. Osoo ta'eyyuu maatii keenya nurraa hidhame obboloota keenya nurraa hidhaman jaallan nurraa nu jalaa hidhamaniif sagalee ta'uuf mana murtii jirra mana murtii deemne achitti namni hokkara uume hin jiru namni iyye hin jiru namni nama arrabse hin jiru namni maqaa dhaabaa fi maqaa dabballoota maqaa namoota dhuunfaa namni dhahe hin jiru namni achitti argame bifa tasgabbaadhaan bifa naamusa qabuun sagalee maatii isaatiif jaallan isaaf qabsaa'ota isaatiif hooggantoota isaatiif sagalee ta'uuf achitti argame deebii nuyi argine immoo isa har'a keessa oolle kanadha jechuudha. Osoo ta'e qaamni seeraa olaanaan manni murtii bakka jirutti nuyis mana murtii fuulduratti kan deemne gaaga'ama hamma kanaa argine malee waajjira dhaabaa hin deemne waajjira dabballootaa hin deemne garuu kallattiidhaan dabballoota irraa ajaja kennamuun kana keessummeessuu keenyatti baay'ee gaddinaa seenaa fokkisaa ta'es galmaa'ee darbuu qaba jedheen yaada dajanii. Hedduu galatoome boontuu kan haasaa kee keessa na yaadachiifte abbaan mana murtiitti illee warri abbootii seeraa uffata barbaadee namni uffachuu danda'a uffanni keelloon uffachuu dhorkuun sirrii miti kan jedhu akka kaasanidha. Tarii sana waan nutti himtu jira wanti dhageesse jira otoo hin fixin dura. Dhugaadha wanti seeraan haga hin dhowwamnetti hayyamamaadha wanni tokko jedheen jedhu warri seera beekan. Wayaa keelloo uffachuun haga yakka ta'e keewwata biyya kanaa irratti dambii biyya kanaa irratti labsiiwwan irratti haga hin baanetti wayaa keelloo uffatee argamuu isaa qofaaf namni hidhamuun namni adamsamuun ukkaanfamuun namni daddarbatamuun baay'ee nama qaanfachiisas nama gaddisiisas. Abbaan seeraatis kanuma jedhe seeraan hin dhowwamne haga seeraan hin dhowwamnetti keewwata biyya kanaa irratti labsiiwwan irratti haga hin jirretti wayaa keelloo uffachuun mallattoo xiqqeessuu arrabsuu fi ergaa hin taane haga of keessaa hin qabnetti jaallan keenyaaf leencota keenyaa hooggantoota keenyaaf sagalee ta'uu achi deemneeti kan rakkoon akkanaa nutti dhufee jechuudha. Gaariidha boontuu baqqalaa oolmaa mana murtii har'aa bal'inaan nu ibsite hedduu galatoomi. Egaa waan Finfinneetti ta'aa jiru keessattuu warra uffata keelloo waan uffataniif hidhamaa fi dararamaa jiran haala isaan keessa jiran egaa hordofnee kan gabaasnu ta'a. Boontuu hedduu galatoomin jedha. Galatoomi dajanii. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oolmaa mana murtii har'aa ilaalchise. Egaa namoota uffata keelloo sababa uffataniin dararamaa jiran mana hidhaatti haala isaan keessa jiranii fi haala naannoo sana ture egaa boontuu baqqalaa kan naannoo sana turte bal'inaan nu ibsiteerti. Haala gama sana jiru itti fufiinsanii hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Dajanee Guutamaati gama teeknikaatiin Adil Usmaan na wajjin ture sagantaa biraatti walitti